Egaa barattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Shama harka fuunee akkam jirra jirtu. Tole egaa har'aan sagantaa addaa sagantaa barnoota afaan Oromoodha. Barreessuu fi dubbisuu guyyaa 30 keessatti sagantaa ittiin barachuu dandeessan isin qopheessee dhufee jira. Baga nagaan dhuftan jechuun barbaada jalqaba irratti akkuma eegaltaniin sabskiraayib foloo gochuu hin dagatinaadha chaanaalii kana. Tole egaa har'a guyyaa tokkoffaarra maal barannaa? Sagalee dheeraa afaan Oromoo baranna. Sagalee dheeraa afaan Oromoo baranna. Tole egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee namoonni hedduun afaan Oromoo barreessuudhaa fi dubbisuu irratti ni rakkatu jedhee yaada. Inni kun furmaata. Tole har'a hundaaf maal barannaa? Sagalee dheeraa afaan Oromoo. Shaakala dubbisaa guyyaa 7/10/2018 guyyaa tokkoffaa eegalle jechuudha har'aan tana. Guyyaa duraati. Asirraa eegallee guyyaa 30 keessatti namni na hordofe barreessuu fi dubbisuu afaan Oromoo kanaan booda hin rakkatu qubeen irrisu na hordofa. Kanaaf maal barachuu deemnaa? Sagalee dheeraa baranna jechuudha. Tokkoffaa. Sagalee dheeraa baa waliin gaafa uumamu akkana inni eegalla. Kun maal jedhama? Sagaleen isaa baa jedhama kun. Baa, bee, bii, boo, buu jedhama. Okay. Isa kana keessaa maqaa nama tokkoo barreessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf baa nama jedhu. Baabaa, baabaa. Okay. As keessaa kana furannees baa ammas deebinees afaan lama goona jechuudha. Sagalee baabaa jedhu as keessaa uumuu dandeenye jirra jechuudha. Lammaffaa irra deebinaa caa, ee, ii, coo, cu. Tarree kana keessaa maal barreessuu dandeenya? Caa kana furannee ii asii waggaa furannu caacii, caacii. Caacii jechuudhaaf akkana barreeffama sagalee dheeraan barreeffamaa jechuudha. Sadaffaa daa, dee, dii, doo, du. Okay. As keessaa maqaa namaa barreessuu ni danda'ama. Tarree kana keessaa. Naa bakka biraatti itti finnee jechuudha. Fakkeenyaaf diinaa, diinaa. Naa bakka biraatti fiduu dandeenya jechuudha. Okay. Afuraffaa faa, fee, fii, fa. Okay. Irraan deebi'aa soorii. Faa, fee, fii, foo, fu. Fiifaa, fiifaa. Okay. Irra deebinaa. Tokkoffaa irra deebinaa. Akkamitti dubbisnaa? Baa, bee, bii, boo, buu. Lammaffaa caa, cee, ii, coo, cu. Sadaffaa daa, dee, dii, doo, du. Afuraffaa faa, fee, fii, foo, fu. Har'a qubee meeqa barachuu deemnaa? 1, 2, 3, 4 baranna jechuudha. Okay. Baa, caa, daa, faa wajjin gaafa dubbachiiftuun itti hidhamtee sagalee dheeraa nu hannu afran kana barannaa jechuudha. Irraan deebi'ee akkamitti dubbisnaa? Tokkoffaa akkamitti dubbisnaa? Baa, na jalaa ja'a. Baa, bee, bii, boo, bu. Lammaffaa na jalaa ja'a ammas. Caa, cee, ii, coo, cu. Sadaffaa daa, dee, dii, doo, du. Afuraffaa faa, fee, fii, foo, fu. Ammas irra deebinee dubbisnaa. Tokkoffaarraa baa, bee, bii, boo, bu. Lammaffaa maali? Caadha. Caa, cee, ii, coo, cu. Sadaffaan maali? Daa. Walumaan haa jennu daa, dee, dii, doo, du. Afuraffaan maali? Faa. Faa, fee, fii, foo, fu. Hayyee mee jedhama tokkoffaarraa haasaadha. Ofii keessatti jedhame.
Okay. Walumaa jennu kutaa irra deemnee tokkoffaarraayi. Baa, bee, bii, bii, boo, bu. Akka irra deemnaa. Baa, bee, bii, boo, bu. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, cu. Daa, dee, dii, do. Du. Faa, fee, fii, foo, fu. Okay. Irra deemnee tarree tokkoffaarraa baa, bee, bii, boo, bu. Baabaa jennee as keessaa barreessuu dandeenya jechuudha. Lamaffaa dhaa, dhee, dhii, coo, cu. Caacii jennee barreessuu dandeenya as keessaa. Afuraffaa daa, dee, dii, doo, du. Diinaa. Afuraffaa faa, fee, fii, foo, fuu, fiifaa. Fakkeenyaaf walumaa galatti as keessaa tarree kana afran kana keessaa baacaa, baacoo, baacuu, baaduu, deebii, deebii. Dee asii fudhannee jechuudha. Okay. So kanaafuu hundi keessanuu subscribe, share gochuun dagatinaa. Okay. Barnoota gaarii keessatti abdiin qaba. Barnoota borii kan deebinutti nagaan turaadha. Kun sagantaa barnoota afaan Oromoo ji'a tokko keessatti barreessuu fi dubbisuu danda'uuti. Guyyaa tokkoffaadha. Nu hordofaa guyyaa 30 keessatti namni kamiyyuu barreessuu dubbisuu ni dandeessu jedheeti yaada. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.